Seenaa fi qabsoo uummata Itoophiyaa keessatti kan hin dagatamne keessattuu cunqursaan qabsoo irra bubbuluun bu'uura qabsoo kan ta'e uummanni Oromoo qabsoo diddaa garbummaatiif maanguddoo hanga ulfa wareeguutti gaggeesseen hooggantoonni jijjiiramaa qabsoo fi jaalala uummataatiin utubaman fuulduratti ba'uun imala hooggansaa jalqaban. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmed imaanaa uummataa fi hooggansa haaromsaa qabachuun hooggantummaan biyya dursan. የቀረበውን እጩ ጠቅላይ ሚኒስትር ምክር ቤቱ በጭብጨባ እንዲያጸድቅልኝ እጠይቃለሁ። እኔ ዶክተር አብይ አህመድ በዛሬው ዕለት በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቀርቤ የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኜ ስሰየም ለሕገ መንግሥቱ ታማኝ በመሆን ከሀገሪቱና ከሕዝቡ የተጣለብኝን ኃላፊነት በቅንነት በታታሪነት እንዲሁም ሕግና ስርዓትን መሰረት በማድረግ ስራዬን ለመፈጸም ቃል እገባለሁ። Yaamicha jaalalaa tokkummaa fi uummatummaa jajjabeessuu dabarsuun tokko jedhanii hojii isaanii eegalan. Turtiiwwan hooggansa isaanii keessatti gama hawaas dinagdee, siyaasaa fi nageenyaatiin hojiiwwan gurguddoo qabatamaan hojjetaniin seenaa haaraa galmeessuun badhaafamuu danda'anii jiru. Ministeerri muummee Itoophiyaa akkuma aangootti dhufaniin walitti dhufeenya sabaa fi sablammoota biyyattii cimsuu eegalan. Haaromsa biiroo hanga biyyaatti akkasumallee ashaaraa biiroo hanga biyyaatti jedhu mul'ata qabataniin masaraa mootummaa Itoophiyaa kana dura seenuun hafeen ila bitaatiin dhokatanii mil'achuun hin danda'amne karaa tokkummaa sabaa fi sablammootaa calaqqisiisuun hojjetanii paarkii tokkummaa jechuun moggaasanii jiru. qabsaa'ota amma jiran yeroo sun tiim lammaffaa Dr. Abiy faa ta'anii namoota hiriirsanii otoo asii jiranu toofta namni akkana jedhee himuu hin dandeenyeen aangoo harka fuudhuu danda'aniidha. Aangoo harka fuudhii isa qofaa miti. Waan isaan namattiin dararaa turan meeshaa hundumaa harkaa fuudhanii masaraa mootummaa qaama Oromoon harkaa qabu ka Oromoon keessa seenu kun kabiyya alaatti nuu dhihoo kabiyya alaa Itoophiyaan ala jirutti irra nuu dhihoo jechuun hin danda'ama. Argineen beennu namuu dhaqeen beeku kenna waan hin ta'iniif iddoo namitti miidhamu iddoo miidhaan itti shaakalamu ture kuniin hin banaa tolchee karaa adda addaatiin qaamoleen adda addaa dhufanii achi keessa seenanii kiyyadhanii miirri abbummaa akka biyya kanaa itti dhaga'amu taasisuu yaalamee jira. Hongee hambisuufis Itoophiyaan akka magariitu miiliyoonotaan biqiltuu dhaabuun riikeerdii haaraa galmeessuun danda'ameera. Hidha haaromsa guddicha laga Abbayaa akka mukaatti jiguuf duufe ol qabanii dandamachiisuun abdii uummatatti horan. Hidha guddicha Abbayaa irratti daa'imni xiqqaan ijoolleen xixiqqoon afaan hin beekne irraa jalqabee haadhotiin sabbatarra waan gudunfatan hiikanii hidha kana ijaaraa jiran. Hidhi kun yoo jalqabamuyyuu maaliin jalqabame? Akka hidha kana gargaarsi biyya alaa hin argamne akka hin ijaarramne shirri xaxameera. Otoo beeknu itti galle waan kennuun itti midhaafannaan itti galle kutatanii itti galle
Muummichi ministeeraa yeroo sun ture iyyuu maan jedhe maandisootillee nuuma horii kabaasuullee nuuma hojjettootillee nuuma irraa fudhate uummata Oromoo. Tokkummaa uummata Itoophiyaa waan cimsaa keessa hidha Abbayyaa isa tokko. Haa ta'uutii yeroo ammaa hidhi kun bishaanlee qabachuu jalqabeera. Diinoleen wixifachaa turan akka hidhi kun hin hidhamne barbaadan bishaan nu biraa yaa'anii deeman kana nuti beelaa itti fayyadamuu kan dandeenye qoraaniin haadhotiin ta'een yeroo gaargalan kana warri ittiin dhagaamne ardhallee hidhi kun akka hin ijaaramne wixifachaa jiran. Wixifachaa jiran haga fedhan wixifatanuun kun immoo jaalatanillee jibbanillee waan fedhe kaffalama malee hidhi sun itti fayyadamne hidha sun hidhannee kaanee xumurree itti fayyadamnu wanni nu dhoowwa addunyaa keessa hin jirtu. Yoo nu lakkisne malee nuti ammoo lakkisnu ni argineerra fayyadamuu malee haadhotiin ta'een haga yoomii qoraan baatanii qoraaniin gaargalan haga yoomii daa'imni keenya kurraaziin baadiyyaa keessatti dabtara dubbisa. Kanaaf kun waan amma nama wal gaafachiisaa miti. Dirree dimookiraasii bal'isuu irratti waadaa seenan qabatamaan dhugoomsan. Paartileen siyaasaa keessaa fi alaa qabsoo karaa nagaatti makamuun dirree siyaasaa tokko irratti walitti dhufuun danda'amee jira. Dirree wal dorgommii uummata injifachiisu uumuuf hojiin bal'aan hawaasa mariisisuu hojjetamaa ture ammas itti fufeera. Dhaabbileen dimookiraasii fi sektoraalee haqaa humna ittisa biyyaa dhaabbilee nageenyaa fi humna tika biyyaa keessatti haaromsa itti fufaa gaggeeffameen bu'aan gurguddaan galmaa dhufeera. Bilisummaan miidiyaalee karaa walabummaa qabuu fi dirree dimookiraasii bal'isuutiin yaada isaanii bilisaan tamsaasuu fi ibsuun danda'amee jira. Maqaa siyaasaatiin hidhamuun hafee shororkeessaa kanneen jedhaman dhaabbileerraa hanga nama dhuunfaatti biyya alaa fi biyya keessaa kumaatamaan mana hidhaatii hiikamuu danda'anii jiru. Kana qofa osoo hin taane qoodiinsi aangoo kana dura namoota ubaallaa akka aman harka ture baasuun uummanni abbaa aangoo akka ta'uu fi naannoleen hundi ijaarsa biyyaa keessatti walqixxummaan akka hirmaatan hooggansi Oromoo karaa saaqee jira. Qabsoon biyyattii keessatti gaggeeffamu kamuu aayidoloojiin siyaasaa akkuma jirutti ta'ee ijaarsa biyyaa keessatti tokkummaa fi yaadni waloo akka jiraatu hidhannoo yaadaatii fi qabsoo siyaasaa qofaan dorgommii isaa akka gaggeeffatu osoo murtaa'ee jiru anaa du'een margi hin biqil akka jedhamu sani gartuun muraasni maqaa murna tokkoo gollatanii TPLF waliin qindaa'uun ABO shanee jechuun ofitti moggaafatanii bosona seenuun saamicha lubbuu namaa fi qabeenya hawaasaa barbadeessuu jalqaban. Fidi abbaadhaan abbaan kennitanii yookaan bakka abbaa isin hundinuu geettanii jedhan. Bakka abbaa isin yoo bakka tokko fixan bakka geettanii dhiisanii nu nama afur hiriira galchanii dhaan nama afur hiriira galchanii sila rasaasa tokko fixuuf yaale. Nami arfan kun tokko ana jalqaba ana jira jalqaba ana ku ammoo mucaa obboleessaa guyyee mucaa obboleessa kiyyaati kun ammoo Iyyaasuu nutu mucaa obboleessa kiyyaati ku ammoo caacuu mokkonna sunillee abbaa xiqqaati obboleessa abbaati obboleessa abbaati inni waan fuudhanii tokkoffaa rasaasa anaan jalqaban. Anaan jalqabanii asii nadhaanan xiitiidhaan rasaasaan asii na rukute akkana anaaf na jiru asii na rukute ammoo duubaan na rukute asiin ammoo xiitiin rasaasiin bahe nama mucaa obboleessaa kanaan dura jiru akka caarraa ta'ee hidhaame sun immoo du'e nami lamaan dura hafe akka caarraa ta'ee bo'ii wayii bo'oo lolaa qoteeru keessa bu'ee hafe. Haadha minishaati jette saatii halkanii jaadhuttee na fuute mucaa isii na barbaada jette saatii halkanii jaan na fuute eega achii na fuutee na taphataa dhatte bultii 12 bulee achii galee.
ana ekeraa godduu na gallakkichee haadha minishaati. Minishichi isii gamarra deemee nu barbaada. Naan jettee tasilaan ajjeettu. Gadi na dhudhulcha. Waan hin goone na godha. Waan silaan teene waa ilmi namaa hin teene na godha. Bultii 12 bulee aadduu godduu na gallakkichee ekeraa godduu. Guyyaa sanii fi annama hagam beeku ilati hidhanii na gudeedanii halkan 12 san an iltiti hidhanteetti. Waan kanaaf na gudeedanii guyyaa ganaatti rakkoo hagadhaa kalattiin tiyyana dhiddi. Haga ammaatu danda'e hojjadhu. Horii hennaa achi galu lubbuuti odadhu naan jedhani awwaan lubbuuti odadhuun hin beeku isuma baddeef isuma baatuu hin beeku hennaa achi galu horii 3 fi re'ee tokko dhabeera buruurii callaa fi dhoqqee qofa galee abboo. Waraanna nama sagalin dhufanii natti himan halkan keessa jechuudha. Nama sagalin natti himane addee an jirutti natu mane afaan qawweetiin natu mane nami jirtuutiin gadi na baasane jilbaan na deemsisaa na rakkisaa turan. Halkan san fuudhanii naan baane nama tokko miidhamaa lolee utaroo kan jedhamu innis meeshaa waraanaa bitee meeshaa isa san ganda harka jira. Meeshaa wayyaanee kenne nu aasisaa qaama nageenyaa jedhanii nutti hidhanii rasaasa bitee nu erga inni dureessa jedhanii gara isaatti nageessanii isaan fuudhanii waliin nu hidhanii bishaan gubbaan nu fannisanii sookee gubbaan tursan halkan keessa jechuudha. Waliin nu hidhanii bishaan gubbaa turre. Achirratti rasaasa dhaa bishaan kanarratti allaattii nyaattu lammoon basaachuu lammoo mootummaa kana cinaa dhaabbattu asii ijjeenne taradhan bishaarran nu fannisanii turan sookee gubbaa jechuudha. Erga achirra turreen bodooba fuutee naan deemte bulii 12 bosona keessan nagalchite bosona keessatti na hidhaa boolla waaldigeessa boolla jaan nagalchite boolla jaa keessa ture boolla waaldigeessa keessa. Erga ammoo obboleessi kiyya qabeenya kiyya fichaa an qabu horii an qabu mana duruun irraa diiganii balleessane mana an qabu qabeenya an qabu san fichaa jiru kiiloo an qabu horii an qabu gurguraneen duuba birrii 99 fidanii lubbuu na bitan. Mana cabsanii nutti seenanii isaan har'a darbaa fuudhanii baaniini alatti baasanii gizuma san boolla daabboo keessa mataan seensisanii boolla daabboo keessa mataan seensisanii dudda duubaan dhaani dudda duubaan bakka xiyyiitiin ciranii du'a suukkanneessa narraa ijjeessanii dudda duubaanii bakka jilba kana addee sadi akkasi gara duddaa kana dhaanii ijjeessanii bira deeman. Isuma isaanii qabeenyallee shugguxii waan birriilee hakuma 15 kana saaxinii keessaa fuutee shugguxiilee takuma 15 akkasuma narraa gisuma isaanii saaxinii cabsitee fudhattee baateetti. Ani hidhataa gandaati edoo hujii mootummaa hojjechaa odoo jiru akka tasaatti shaneen ijjana balleessanii hujii mootummaa gubbaatti ijjana irraa balleessanii qaama narraa cabsanii jiran. Gara sa'aatii 2 edoo roondii eegisaa jirru innaan nuti deemisaa jirru dafaqa qabatee nu dha'ee akka saniin nu miidhe na dha'e warra alaatti shittaatti na dha'e ani borra lamaan qabee deemaara isaan nama 3 turan nama lamaan qabee deemaaruun namni tokkochi isaan keessaa gara duraa taree isichatti gara duraa taree saniin dhaggine isa naannu karaa inni gara duraa taree saniin naannu bakka saniin naageenu kaa inni kun dafaqa qabatee bakka akka kanaan na qaxaqqa'e kuffaa miila na dha'ee hin jige lammaffaa addee jigeetti mataan na deebise. Mataan na deebisee akka saniin bakka eessan si seente eessan addee tanaan na seente achiin seente eessan na seente kun asiin na baate.
Keessattuu kibba Oromiyaa godinaalee Gujii fi Gujii Lixaatti qaamoleen kun miidhaa daangaa hin qabne geessisaa turanii jiru. Safuu uummatichaa wanti cabsu dhiira butuu, dubartoota nama hedduun gudeeduu, lakkoofsa 6 fi 8 nama hidhuun akkasumallee iddaarii fi qurxaa gosa dhaanichaa jedhamanuun uummata gidirsaa akka turan kan dagatamu miti. Shanan gaafa galtu akkuma mootummaan galche karaa nagaadhaan akka isaan qabsanuuf galtee jechaadha. Kadhannoon gala jira. Kadhannoo hiikkatee immoo naannoo kaabaatiin galeen jira. Kenna kun immoo godinni keenya naannoo keenyaatiif biyya keenyaatiif dhiyoo waan taateef hidhannummaan kaas galee ta'uu isaati. Yeroo gale sanatti akka waan mootummaa injifatee galeetti, akka waan waraanee galeetti, akka waan immoo waraana biyyattii kana keessa jiru yookaan raayyaa ittisa biyyaa injifatee galeetti ilaalaa jechaadha. Akkuma galeen kan hojjetaa ture maalidha? Injifannee galle, waraanaan galle, mootummaa wayyaanee kuffinnee jirra, mootummaa mangistii kuffinnee jirra, mootummaan hin jiru, mootummaa amma jiru nu'u jedheeti siyaasaa fi barsiifatu jalqabee jechaadha. Achirraa kaaseeti caasaa sadarkaan jiran kan sadarkaa aanaalee dabalatee jechaadha. Sadarkaa gandaa gubbaa jiran ijaarsa gandaa gadi jiran hunda isaatu diiguu jalqabe. Wayyaaneen hin jirtu, mootummaan hin jiru, kanaafuu kan jiru nu'u nu waan taaneef nuti biyya bulchaadheeti caasaa kan diiguu jalqabe jechaadha. Caasaa diigee nama 15 caasaa 15 ganda tokko jira nama 15 caasaa fi bakka buufate. Caasaa mootummaan jiru jechaadha. Caasaa fi bakka buufate. Garuu mootummaan gubbaa jira. Namni kun garuu injifatee dhufe, waraanee dhufe, deemaa dhufe, yaamamee ka'ee dhufe biyya laate. Akka injifatte ilaalee kan caasaa diiguu jalqabe. Erga caasaa diiguu jalqabeen booda uummata illeen siyaasa fi barsiifachuu adeemsa kaayoo isaa barsiifachuun kun haga danda'ame kaa'uu qaban san barsiifachuu yaali isaan godhanis jira. Kana keessatti gandoota 171 guutummaa guutuu caasaa kana diigee balleessee jechaadha. Guutummaa guutuutti. Ganda 170 keessatti immoo namni gara mootummaa dhufeetti iyyatu hin jiru jechaadha. Rakkoosa qunnama inni himata, shiftaa himata, shana himata. Hojii misoomaa inni himata, shiftaa himata, shana himata. Yoo namni wadhabe iddootti himatu eessa shanatti. Kana himataa ture jechaadha. Kana keessaa kaaseeti miidhaa inni guddaan hojii misoomaa hojjetamuudhaaf isaa deema jechaadha. Fakkeenyaaf hojii daandii hojjechuu hojjetamu. Nam daandii hojjechuu yookaan kontiraaktaroota adda addaa inni daandii hojjechuu gabbaate hirrukutamti. Hin doorsifamu hojjechuu hin dandeenye. Hojii qonnaa hojjechuu hin dandeenye. Hojjetaan misoomaa sadarkaa gandaa gubbaa jiru hojii misoomaa hojjetu. Wayyaanee waan ta'eef. Inni garuu Oromoodha. Waan Oromoo ta'ee fi waan mootummaa kana deeggareeffamu wayyaanee jedhanii kan itti diiganii jechaadha. Hirrukutan. Hojiin fayyaa ekstenshinii fayyaa kan uummata keenya dhukkuba ittisa dhibee irratti hojjetu hojjechuu hin dandeenye. Xaawwan uummataa dhiyaatu. Dhoowwaadha. Wayyaaneeti waan ta'eef. Gibirri hin kutamu. Fakkeenyaaf hamballa irratti gabayaa keessa baaniit gibirri hin barbaachisu, galii mana qopheessaa hin barbaachisu, kutamuu hin qabaatu. Jireenya uummata barsiisu. Kun miidhaa gama kanaan isaa dhaqqabsiisaa turan. Qaama namaati hoo? Qaama namaatiin na laalta. Hoggana namicha gurmuudhaan fijjeessa. Abbaa xummaa. Abbaa torbee magaalaa galchanii jechaadha. Dubartii sagaagalanii wajji yookaan gudeedaniiti nama torba sagali gudeedanii qaaniiti fannisanii ejjesan eessatti dubbisa hojooti qabatama. Fannisanii ejjesan. Qonnaan bulaa keenya yookaan immoo kan waan tokko hin beekne kadir miliqaa kan jedhan qabanii fannisanii qaaniiti ibidda jala qabasanii ejjesan. Kadir miliqaa fannisanii ejjesan. Guyyee nama jedhamu hojjetaa waajjira qonnaa akka ture isaa karaa deemu qabanii deemanii qaaniiti butaniiti malkaa sooddaarraa jira boolla qotiin raasa aduu rukutin boolla keeyanii jiraasaa hidhanii biyyatti gargalchanii ture jechuudha. Buudaa magaalaatti yookaan badda magaalaa keessatti intaltu wayii boontuu jedhamti makalaakayaan raayyaa ittisa biyyaa magaalaa kan keessan ture isiin immoo qarshii hin qabdu harka qalleettiidha. Huccuu isaanii miiccii fi qarshiidha. Maal abbaa keetii wayyaaneef huccuu miiccattee qabdee deemteen ajjeeste. Itti fayyadamte akkuma deemteen hojjeeste gaarii ta'a. Itti fayyadamte jecha sagaagaluuf
walqunnamtii saalaa waliin geggeessaa guyyaa kana duuti ji'a tokko tursitee kaatee jettee jechaadha. Nuti uummata keenyallee akkuma jalqaba mootummaan keenya dursaanii mootummaa galchee nama kana jenneeti ka fudhanne nulleen. Mootummaa galchee nama mootummaan galchee nu waan goonuun gaadhu garuu nama turee diqqoo umuriin achi gula hiiqeeru waan ta'eef maanguddoo gaafanneerra. Maanguddoo yennaa nuti gaafannu nami jalii ol dhufe naman bulchuu nama bacaa mootummaa bacaa nuti isin bulchina jedhaa jalii ol dhufaa turanii jiranii nami sun tokkochi biyya tana bulchin jiru. Ammallee nami jalii ol dhufe kun nama bulchuu hin danda'u uummata keenyan sobaminaa jettee maanguddoon teenya gugurdoon nutti hin teetti. Uummata keenya innaa nuti hubachiinne nama mootummaan galche waan goonu womaa godhuu hin dandeenye ergaan duuba kaayoo isaanii ilaalleera. Nama wogaafatu nama hubannaa qabu gaaffii fi deebii isaarraan hin fuudhan afumuusi itti gaman. Nuti kenna gaaffiin murtiin kenna kanaa jedha qawwee nama diddikatan. Caarraa dubbii namaaf hin kennan. Nami isaan immoo yaadalle irraa fuudhanu nama kashalabbee, nama ammallee hattuu, nama kalee mootummaa rakkisaa ture, nama karra namaa saamu, ajandaa isaanii karra bu'uureffameeru nama kana. Namoonni tokko tokko immoo kasaan deeggaranu nama kaayoon qaban, galmas hin qaban. Achi deemna karaa kana baana waan jedhanullee hin qaban. Hattootaa fi kashalabboota warri isaan deeggaran. Mootummaan gabbarinaa jedha, mootummaa kanti gabbareen bulle. Nami diinagdee ara jiraatu kanti jiraata. Isaan immoo kana jedhan. Uummata keenya nami kun nu sobaa. Yennaa nuti jenneetti hinnu isinuu wayyaanee nuun jedha namoonni hubannaan qannelleen. Nuti jalqabumarraayyuu akka isaan kaayoon qanne dha. 2011 keessumaa naannoo ji'a afuraffaa keessatti maqaa Oromoodhaan qabsoonneette shaneen immoo bosona iddootti lafa dhamu jira. Bosona iddootti kana keessatti iddoo qabattee turte jechuudha. Guyyaa guyyaa qabsoo uummata Oromoo gaggeessinaa karaa nagaatiin jedha dargaggeessa walta qabu uummata walta qabaa gaggeessaa turan jechuudha. Garuu gargaa galgala irratti deebi'a nama hidha isa yookaan simminti quxureente ammallee lakkoofsa 16 jettee kallattee kana hidhaa turte. Kana qofa doonteen akka aanaa kennaatti ennaa fudhannee ilaallu fi gariin guddaan meeshaa waraanaa isa torba jechuudha. Ka uummata kilaashii torba shugguxii 8 dabalataan qarshii uummata gara qarshii 300 fi 65 irra saamuu isaati jechuudha. Aanaa keenya kana keessatti asiin daangaan aanaa goomalee jira, asii aanaa ilwayyee jira, asii aanaa surroo barguddaa jira, asiin bulee horaa jira, asii aanaa malkaa soddaa jira. Seenterii kana keessa jirra. Shittaan eessa socho'a iddoo aanaa fi aanaan gandaa fi gandi wal qunnamu kanatti shiftaan kun socho'a. Nama karaa qaxxaamursa. Ammajjii tokkorraa kaasee higadhaate jechaadha. Nami rukutame hamanaan bahee hin dandeenye. Nama 41 namootaan qabeenyi isaanii konkolaataa ta'e moo horii ta'e moo namni 115 qabeenya saamamee jira. Kana qofaa miti milishaa yoo gaafatanii dhabalee deebi'an horiin milishaa kana hin madhate. Horiin madhachuun beektanii. Eega horiin kun madhateeti horiin kun wayyaana jedhame horii 22 rasaasaan horiin dhiiroo 9. Abbaan kiyya kana jedheen beeku. Abbaan isaa nama hunda. Kana qofaa miti re'ee 27 kan isaan gaafa kana mana keessatti gubani mana caasaa kenna. Caasaa kenna ganda mana 237 kana qofaa miti mana uummata 325 konkolaataa mootummaa gubanii humna miti kora bittinneessa nama 2 irraa fixanii ka abbaa dhuunfaa immoo 2 gubanii mootorsaayikilii 217 gubanii walumaa galatti loon 319 kaan ejjeessanii kaan qalatanii akka barbaadan abbaan qabeenya kiyya jedhuu hin dandeenye aanaa kana keessatti guddina kana keessatti jechaadha. Aanaa kana keessatti jechaadha. Dubartii 23 kabaja isii irraa baasanii akka namaatti nama keessa deemtee galuuf dubbachuuf itti ulfaata. Kana qofaa miti dhiira akka dubartiitti dhiira akkuma kiyyaa keetii kana waliin ciisanii nama 9 akka dubbatee hin dandeenye. Dhiira naannoo 7 nama 7 hin kolaasan dhiirummaa isaa dhooggan dhiira miti dubartii miti gocha suukkaneessa aanaa kana keessatti wanni godhamaa ture bal'aan jira. Tariitii lakkoofsa 8 lakkoofsa 6 lakkoofsa 16 jedha nama addattiidhaan
nami walii galatti hidhame nama 210 dubartii 37 fi dhiira 173 nama 210 karaa kanaan hidhama dararama hawaasi rakkoo bal'aa keessa ture. Gochi hammaataan akkasii hanga irratti raawwatamaa ture mootummaa fi hawaasni godinichaa gorsaa fi obsaan ilaalaa dhufe. Abbaa gadaa fi mootummaanis qabsoo karaa nagaa akka taasisan irra deebiin yaamicha araaraa taasisan. Torbee nageenyaas labsan. Gujiin xiqqaan, guddaan, ilmaan, intalaan yaada gujiin baay'eedhaafi yaadiidhaatu yooti ijoollee kana garuu haga namni kadha fulaa kadhan waan nuyi jedhanii nuyi jedhu waan nami gadaa nami hayyu'uu nami guddaan hagana baay'ee nama kadhatu nu abdiin gaafas kutannee achi baaneen ijoolleen keenya yaamicha keenya dhageetti jenni. Ijoollee waraanaa ta'uu bootan ijoolluma ta'ennaan jibbine hin jibbi hin miidhan miidhaan tun dhaqqabe afur abbaan gadaa si dubbatu fi obbaan dhumarratti karaa barbaannee nami amicha abbaa gadaa si tokkotti kutaallee jijjiiru nagaan koo afalmadhaa ka jennu kana dhan. Haa ta'u garuu duudaa gurri dhaga'uu yoo malli beeke malee akkuma weellisaan jedhu san dhaga'uu fi hin dandeenye. Uummanni miidhaa waan irra darbeef diqqaa fi guddaan finciluun humna kana dura dhaabbachuun mormuu eegalan. waan namaa hati akkanana godhane guyyaa guutuuna hidhanii oolchane birri kuma 40 meeshaa mana fudhattee yaate hiyaatte hattoota kana beekaadha. Man jammara abaaboo balaaleffatu qaddan beekaadha. Mootummaanis obsa araaraa fixatee tarkaanfii fudhachuufis humna isaa gubbaarraa hanga gadiitti cimsuun olaantummaa seeraa fudhachuutti gale. Hawaasni mootummaa afaan qawweetiin doorsisaa ture mormuun mootummaa jijjiiramaa bira dhaabbatee humna badii kana saaxiluun irra aanuun jalqabame. Abbootii gadhaatiin galaa inni abbootiin gadhaa yaamte akka isaan galan hojjetteerti. Gaafa abbaan gadhaa yaameet isin galaa karaa nagaatiin qabsaa'aa. Injifattanii hin galle waraantanii hin galle galaa gaafa inni dhuun ati abbaa gadhaatii miti abbaa gadhaatii bitamaa hojjaadheeti gadhaa keetiif hojjetta. Jedhanii abbaa gadhaa keenya qaanessanii ofirraa deebisan. Abbaa gadaa tasfaan kutanne yaasoodhaan keessatti qaama nu wajjin ta'ee qaama siyaasaa jiru wajjin ta'ee marii adda addaa wajjin geggeessine hooggantoota isaanii yaamne biiroo keenya keessatti wajjin maran. Mootummaa yeroo san keessatti karaa nagaatiin galchee jira. Karaa nagaatiin galchee waraana itti banuun hin barbaachisu. Makalaakaa kan dhaggaatuma dhiisa. Isin uummata ajjeesaa jirtanii. Uummata rashanaa jirtanii. Saamaa jirtanii. Jennee hooggantoota isaanii namicha rabbi irraa dhaan wajjin teennee maran. Mitikkuu nama wajjin. Kan saamsisu nu uummate. Fakkaattota nu fakkaatanii qaaneeti wayyaanee warra ta'etu saamsisa. Jedhaniiti kennan saamuu keessan illee difeensi makanaasitii fayyadamaniiti deemanii nuti garuu keessatti saamsina. Akkaataa keessan saamsisu
waraana keessantu saama waraana keessantu nama dhaala jira achi kaane uummata godina Gujii keessa jiru dargaggoo jaarsolee biyyaa abbootii amantaa dubartoota mangista irratanya waan hojjetaa mootummaa keessa illee yaamne konferensii gaggeessine isaan afferre jarrituun kunooti miidhaa qaba jiru kana namni du'u jira nama jeessa jirtani jennee uummata keessa saaxil nuti kana achi awwee kanaan malee wanni nuti galluuf hin jiru dubartii sokkotee mati wanni gallu hin jiru qawwee kana injifanna kanaafu wanni galamu hin jiru mootummaan jigee jira nu wajjin jirtan uummata siyaasa mala hojjechuu qaban guyyaa isaa uuman dhugummaa mootummaa kanaatii fi dhugummaa nuti deemaa jiru nu beekee jira uummata godina Gujii Lixaa ergasii booda hojii siyaasaa hojjannee kaane gara waraanaatti gallee ergasiin duuba buttaa sadii qabanii tokko duddaawwaadha galaana buttaan moone malkaa sooddaati marsa lammaffaa irratti buttaa malkaa sooddaa guutummaa guututti kaan rukutamanii kaan immoo kennate kaan immoo baqatanii godinni Gujii maatii fi Booranaatti galanii jecha olaantummaa seeraa gubbaa jira jechuudha nama kaasaa jiru achiin duuba galaananis bifa isaaniin diigamaniiti bittanna'anii abaa'oon kanaan qara 1,000 ol taatu 2,000 ol taatu gara 5,192 qabamanii harka kennatanii leenjii fudhatanii kabaan ta'uu isaati. Seelii isaan deeggaru immoo 4,000 ol kan ta'an qabamanii leenjii fudhatanii ka'aniiti yeroo ammaa kun hojjeeffaa jechuun jiran. Kana keessa ammoo uummanni akkam godhee dura dhaabbatee akkamitti faccise amma ammoo sadarkaa ammaa kana gubbaa akkam jira kan jedhu keessa tokko sadarkaa tokkoffaa keessatti aanaan keenya ammoo akka godina Gujii Lixaa jala jiru keessa yeroo jalqabaatiif qeequu qiiqaa 5 daqiiqaa jedhee dargaggeessi mari'atee abbootiin amantaa mari'atanii jaarsi biyyaa mari'atee hojjetaan mootummaa mari'atee balaaleffannaan guddaa mariin guddaan gaggeeffame hunni kun hunna Oromoolleef bu'aa kan buunye hunni kun immoo biyya kanallee hunna jaaruu akka hin dandeenye erga ta'ee hubateen duubatti immoo balaaleffannaan guddaan gaggeeffamaa ture jechuudha. Balaaleffannaan guddaan akka aanaa kennaatti yeroo jalqabaatiin kan gaggeeffame dargaggeessi mataa isaatiin dhaadannoo barreeffatee qeequu qiiqaa 5 daqiiqaa jedhee nageenya keenya nutti mirkaneeffatuu qaba nageenya aanaa kana nageenya biyya kanaa keessatti gahee guddaa qaba kan jedhu dargaggeessi ofiin yeroo hantuu keessatti yeroo isin dhugaasa namatti baachu akka aanaa keenyatti innaasanii konkolaataa mootummaa irratti hojjetaa mootummaa adasiin dhugaasa baachuu balaaleffate hiriira baay'ee ba'aa ture jechuudha. Hiriirri kun immoo addaan hin citini dubartoota birattis abbootii birattis immoo uummanni waliigala akka aanaa keenyatti hojjetaa mootummaas dabalatee hiriira baay'ee balaaleffate hunni kun bakka bu'uu hin danda'u hunni kun biyya kana gaggeessuu hin danda'u kan biyya kana gaggeessuu danda'u kan biyya kana immoo baasuu danda'u nageenya bichaa hinnaa mirkanaa waan dhufe. Kanaaf inni kun immoo qaamotaan nageenya keessa booressaa waan ta'eef nu bakka bu'uu hin danda'u jedhee hiriirri baay'een gaggeeffamaa ture jechuudha. Abaawoo shanee warri isaan deeggaran sadarkaa dakaatiin sadarkaa gubbaallee yoo jiraatan warra nama nyaatu jechuun dandeenya. Karuma gabaabaan qaami immoo dorgommii yookaan akkasiin dorgomtu jedhee isi deeggaruus yoo jiraate nama uummata Oromoo nyaatu. Nama uummata Oromoo nyaatu jechuun dandeenya. Akka nama tokkotti maaf jennaani nama haadha manaa biraa fuudhanii ka'anii qunnamtii saalaa irraa raawwatan nama 8 nama 9. Kanaafiyyuu nama immoo horii lubbuu qabu rasaasaa itti banee ka'ee ijjeessu mootummaan gosa sanii mootummaa jedhee biyya bulchiisaa fi akkasitti karoorfatee qindeeffatee deemu yoo jiraate addunyaa kana irratti dhageenyeen beennu. Gurmaa'insi caasaa mootummaa bifa haaraan irra deebiin ijaaruun jalqabame. Mootummaan hidhannoo jabeessee humna isaa itti dabaluun nageenya amansiisaa fiduun jalqabamee jira. Uummanni abdii horachuun mootummaa waliin nagaasaa badedeeffatee farreen nageenyaa saaxiluun bilisummaa gonfate nageenya mirkaneeffate hawaasni qormaata keessaa bayyanatee fuula isaa gara misoomaatti deebisuun diinagdee isaa finiinsuun jalqabe. Godinni Gujii Lixaa rakkoo nageenyaatiin qoramaa ture keessaa bahuun godina misoomaa diinagdee fi nageenyi amansiisaan keessatti mirkanaa'e jechuun fakkeenyummaan leellifame. Sabaa fi sabilammoota waliin jiraatuufis ollaa isaa waliinis jaalalaan jiraachuun wabii nageenya isaatiif tumsa waloo taasisuu irratti argamu.
qonna daldalaa fi horsiisaan finnasaa kaleessaatti akka deebi'u gadaa fi qaalluu eebbisiifatee galii fi oomisha isaa dachaan ol guddise. Duri bittanneessuma facaannaa bu'aa eegas maraa bittanneessaan facaasaa bu'aa eegas kintaala dhibbaa dhaggadhaa amma kilaastera kanaan gurmaa'ee sarara seera qabeessaa hojjadhee gara 200 argadha addii qabaamma. Isaa sindee tanaa oogalchoo jedhanee xaa'oo nuu fuudhee mootummaan nuu kenne haala gaariin qaami aanaa qaami malee dii'een gandaa naawwan keessee ka'ee dhirra narra dhaabbatee ka'eeti akkanaan oomisha. Tiraatira waggaa kana argadhee lafa kana hektaara 26 tiraatiraan facaasee jira ammaa tan. Daappillee duri akkanumaan lafa kana qotaa xaa'oo daappillee argadhee facaasee jira amma waliin. Bara dabaree kintaala 200 fi wayi argadhee jira xeefii callaa boqqolloo midhaan dhibii don dhaqin. Amma barana yoo laalu akka qorsa yookiin daappii xaa'oo waliin facaasetti xeefii kana kintaala 300 argadha jedhee yaadu jira. Aanaan kun aanaa horsiisee bulaa kanaan dura qonni keessatti hin baratamu. Aanaa rakkoo nageenyaa daangaa wal qabate daangaa bulchiinsa naannoo kibbaatii wal qabate yeroo baay'ee rakkoo nageenyaa keessa turre. Ammas dabarree shiftaa shanee wal qabatees rakkoo nageenyaa keessa turre. Amma immoo garas keessaa baanee sosochii uummataa uumuu jalqabne gandaa gandatti sadarkaa aanaatti akkuma konfiraansii nageenyaa jennee geggeessinu konfiraansii qonnaa inni gandoota qabnu 11 irratti geggeessaa jirra. Gandoota 5 irratti milkoonnee jirra. Roobii asitti yeroo 2 rooba arfaasaatiif rooba hagayyaa jedhama. Rooba arfaasaa irratti haala gaariin gandoota 5 irratti milkoonnee jirra. Gandoota 6 hafan irratti immoo rooba hagayyaatiin bifa wal fakkaatu akkuma gandoota 5 kaanii akka milkoonnuu fi hojii mobilizationii hawaasa amma jalqabnee jirra jechuudha. Akka aanaa kennaatti kilaastera baruma kana jalqabne amma kilaastera 3 qabna. Kilaastera qamadii 2 fi kilaastera xaafii 1 qabna. Ka qamadii 2 gandama Toqomaa irraa keessatti argama gandama nu keessa jirru kana. Inni sadaffaan immoo ganda Diidolee irraati kilaastera xaafiiti. Akka waliigalaatti kumtaala 900 akka aanaa kanaatti bara kana oomisha arganna jennee eegaa jirra. Haalli roobaallee gaarii waaqaaf illee galanni haa ta'u haalli jiru oomisha gaarii arganna bara kana jennee abdan. Aadaa isaatti deebi'ee sirna gadaa jabeessuun daandiin badhaadhinaa galmisaa akka dhugoomu misooma isaa cimsee itti fufuun muuxannoo gaarii gonfataa ture. Qabsoo seenaa biyya kana keessatti uummanni Oromoo yeroo sirnoota darban keessatti bara sirna garboonfataan jalqabee yeroon ittiin qabsa'in hin darbine hin jiru. Garuu qabsoo san keessatti wanta akka rakkoo ilaalamaa dhufellee maali? Tokkoffaa tokkummaa isaa cimseetiin itti kan qabsa'aa ture. Tokkummaa cimsuu dhabuu irraan kan ka'e humni uummata kana garboonfachuu barbaadu kutaadhaan gargar qoodee miidhuu danda'eera. San qofarraan kan dhaabbate doon ta'in uummanni Oromoo jarmeelee siyaasaa garaagaraa keessatti gurmaa'ee qabsoo uummata kanaa gara tokkotti finna jedhanii qabsoon deemamaa ture sun humni yeroo san tokkummaa uummata Oromoo bittinneessuu barbaadu sun irree isaa jabeeffachaa tokkummaa uummata Oromoo diigaa rakkoo uumaa ture jechuudha. Kulli itti haadha qabu malee garuu uummanni Oromoo yeroo kamiiyyuu jilbeeffatee hin beeku. Keessaanuu qabsoo yeroo mootummoota darbanii keessatti gaggeeffamaa ture kana keessatti akka uummataatti sirna gadaa uummanni kun hin qaba. Kallattii gurmaa'insa sirna gadaa isaatillee qabsoo walitti deebi'ee of gurmeessuun uummata Oromoo kana biyya isaa irratti lammii lammaffaa ta'ee jiraachuu kan qabne hojiin hojjetamaa ture sun qabeenyaaf mancaatiin lubbuu namaa jaalleewwan qabsoo san keessatti namoota gurguddoon lubbuu isaanii darbeera. Garuu qabsoon uummata Oromoo guyyaa tokkollee duubatti hin deebine jechuudha. Kun maali? Qabsoon tokko keessaanuu biyya kana keessatti Oromoon jaarraa hedduudhaa fi abbaa biyyaa hin taane abbaa biyyaa ta'uuf qabsaa ture. Beekaan Oromoo, qonnaan bulaan Oromoo, qonnaan bulaa Baalee kaasuu dandeenya.
naannoo Arsii irratti harma bulaa aanolee calanqoo akka godina keenyallee ta'uu fudhan naannoo Gujii kanatti Tuulaa Surroo jedhanii ammaa seenaa irratti beekamu qabsoo diddaa garbummaa uummata godhu sanirraan kan ka'e uummata iddoo tokkotti nama 369 ol kan fixame sun seenaa qabsoo keessatti iddoo qaba. Kun hundi garuu uummata Oromootitti haa raawwatu malee uummata Oromoo galma barbaadu san eega dhaqqabutti qabsoo isaa guyyaa tokko illee hin deefne iddoo rakkoon jirutti gurmaa'insa aadaa isaatiinis jarmiyaaleen siyaasaa kaayoo garaagaraa qabatanii qabsaa turan sun bittinnaanus aadaa isaatiin sirnicha kana keessaanuu hanga kufaantii dargiitii ol qabatee hanga sanitti dhufe jijjiirama adaawiin keessatti seename jedhamee mirgi sabaa sablammii yoo kennamu mirgi sabaa sablammiin sun ammoo kan dhugaa hin taane ka federaalizimii dhugaati jedhanii fakkeessuudhaan garbummaan uummata Oromoo irratti kanaan dura raawwataa ture sun waan irraa fooyyee argate hin jiru achirrallee kaanee qabsoo itti fufee jechuudha. Keessaanuu beektonni dargaggoonni barattoonni yuunivarsiitii lubbuun isaanii qaalii wareegamanii jiranii qabsoo kan sadarkaa as dhaqqabsiisanii jechuudha. Kana keessatti adeemsa kana keessatti ammoo keessaanuu mootummaan jijjiiramaa kun eega dhufeenas meeshaadhaan olaantummaa agarsiisuu osoo hin ta'in yaada mo'ataadhaan kun yaada mo'ataadhaan biyya kana bulchuu dandeenya jedhanii mootummaan jijjiiramaa eega dhufeenas hojiin hojjetamu keessatti qoodi qabsoon Oromoo taphachaa jiran isa guddaadha. Keessaanuu kan biyya balaa ba'anii akka biyya keessan deebanii qabsa'uu danda'an karaa dimokiraataa ta'een yaada dhiyeeffachuudhaan jaarraa 21ffaa kana keessatti ammoo kan qabsa'amuu danda'amus yaada mo'ataa uummata biraan fudhatama qabu kan uummata kana ceesisuu danda'u jedhamee qabatamee amma itti hojjetamaa jira. Kanaan lamuun jijjiiramni guddaan dhufee jira. Keessaanuu jijjiiramoota waggaa 27 keessatti hin dhufne ka amma qabatamaan hawaasillee kan dubbatu federaalizimii heera mootummaa irratti afaaniin barra'ee ta'e sun qabatamaa hojiitti jijjiiramaa jira. Deebii naannoo Sidaamaa fudhachuu dandeenya. Kana qofaa miti uummata kanaan dura deeggartoota jedhanii naannolee akka horsiise bulaa akka Gambeellaa, Benshaangul, Affaar, Hararii kan akka lammii biyya kanaa ta'anii garuu murteessuuf gahee hin qabanu turan. Mootummaan jijjiiramaa wantoota gurguddaa akkasii deebisee jira. Kana qofaa miti dimokiraasii dhugaa ka uummanni itti amane yaada dhiyeessuun mo'achuudha malee ka kanaan duraa uummata sodaachisuun waan hin danda'amne ta'uu isaa ifatti agarsiise qabatamaan jijjiiramni kan dhufaaru jechuudha. Jijjiirama kana keessatti kana qofaa miti seenaa biyya kanaa keessatti keessaanuu yeroo ammaa kan ashaaraa magariisummaa sadarkaa addunyaatti kan beekamu kanaan dura hojiin qabeenya uumamaa kanaan dura hojjetamaa ture jira. Garuu hojiin qabeenya uumamaa kanaan dura hojjetamaa ture sun dhuguma uummanni amanee itti ba'ee hojjechaa jiru jenne miti. Amma immoo mootummaa jijjiiramaa kana keessatti uummanni ollaa isaatiin gurmaa'ee jaalala isaatiin aadaa godhachaa jira. Kun jijjiirama dhugumaan dubbiin yaadaan mo'achuun uummata gara hojii galchuun qabatamaan wantoota hedduu argaa irraa jechuudha. Kana qofaa miti mirgi sabaa sablammii illee fudhan sabaa sablammiin biyya kana keessatti akkaataa baay'ina isaaniitiin waa argachuu qaban jedhamee hojiin mootummaa kana keessatti hojjetamaa jiru waan abdii namaa kennuudha. Obbolummaan mul'ageettiin yoo jabaatee deeme biyyi kun hawwii amma jijjiirama gara badhaadhinaa jennu kana yeroo gabaabaa keessatti dhaqqabuu kan danda'amu ta'uu isaa mallattoowwan mul'isan hedduun jiranuu jechuudha. Kana keessatti garuu humnoonni jijjiirama kanaaf faallaa dhaabbatanutti jiran. Humnoonni jijjiirama kanaaf faallaa dhaabbatanu tokkoffaa jijjiiramni kun galma barbaadame yoo ga'an iddoo isaa itti dhokatan hin qabanu jechuudha. Maaliifi kanaaf halkanii guyyaa hojjetu keessaanuu rakkoowwan akkuma biyyaatti akka godina keenyaalleetti warri faallaa jijjiirama kanaa dhaabbatan gara tokkoon dimokiraataa fakkaatanii qabsa'uu barbaadu karaa biraatiin miila isaanii bosona kaa'atanii humna qawweetiin uummata garboomsuu barbaadanii rakkoo miidhaa adda addaa uummata irratti rakkabsiisaa turaniiranii ajjeechaa lubbuu saamicha qabeenya safuu uummataa waan miidhu waa aadaa keenya keessa hin jirre gudeeddaa dubartii wantoota hedduu isaan raawwatan sun uummanni ilaalee yeroo ammaa tufeeraa jechuudha. Maaliifi uummanni kun jijjiiramatti hin deema jedhe yaada jijjiiramaa qabatee deema jedhu nama isatti gufuu ta'u jijjiirama isarratti jijjiirama dhufu san dura nama dhaabbatu hubateera.
Kanarraan ka'ee yeroo ammaa kana godina keenya keessatti rakkoowwan kanaan dura turani sun humni badii sun bosona galee kan lubbuu uummata keenyaa ajjeesaa ture qabbootii qabeenya keenya kan saamaa ture sun qonnaan bulaan keenya horsiisee bulaan keenya akka loo isaanitti fadhaa qonna isaan bobba'an taasisaa turaniiru. Kan argee amma waraana biraatiin osoo hin ta'in uummati ofirraa hundeeffachaa jira. Kun ammoo kanaan cinaa wanti hojjetamuu qabu tokko olaantummaa seeraati. Ergamtoonni akkasii kaayoo nama biraa ba'atanii uummata keenya gara jijjiirama isaa dinagdee isaatti ce'u kana duubatti qancarsuu kan barbaadanu kan uummanni of keessaan saaxilee namoota hedduu kennaa jira. Isa irratti ammoo olaantummaan seeraa kabajamaa jira. Haalli waliigalaa hoo ilaallu yeroo ammaa kana tasgabbiin nageenyaa godina keenya keessatti uumame uummanni keenya sodaa nageenyaatti ala hojii misooma isaa hojjechaa jira. Maaliif guddina dhaqqabnu sani guddina sadarkaa qonnaan bulaa sadarkaa horsiisee bulaa maatii irraan finna jennu san eegsisu tokkoffaa tasgabbiin nageenyaa jiraachuu qaba. Kana nagaa eegsisuu irratti uummata keenyaan wal qabannee hojiin hojjetamaa jiru amma fuula isaa gara misoomaatti akka deebisu taasisee jira. Keessaanuu bara kana ammoo bifa addaatiin hojii misoomaa irratti karoorsinee hojjechaa jirra. Maaliif dubbiin gara jijjiiramaatti ceenaa yoo jennu maatii irraan jalqaba. Yoo maatiin hin jijjiiramne maatiin qonnaan bulaa kennaa wajjin jijjiirame maatii horsiisee bulaa kennaa wajjin jijjiirame badhaadhinni jennu san dhaqqabuu waan hin dandeenyeef maatii irratti hojiin hojjechuuf bara kana karoorfamee itti deemaa jiran abdii kana namaa kennuudha. Kana qofaa miti keessaanuu hojii walitti dhufeenya obbolummaa sabaa sablammiin haalli biyya kana keessatti gara dinagdee hin ceesisaa jette sabaa sablammiin sun nagayaan obbolummaan walitti dhiyaatee kan wal deeggaru ta'uu qaba. Dinagdee isaa wal keessa socho'uu qaba. Tokko tokkoof sodaa osoo hin ta'in sabni tokko isaa biraatii sodaa ta'uu osoo hin ta'in caarraa ta'uu qabaa jechuudha. Yoo kana hojjan hojiin amma jalqabne kan irra caalaa cimsinee deemuu dandeenya. Kana cinaatti kan biraa ammoo maali? Keessaanuu amma dimokiraasii bu'uuraan qabsiisnu jennu kana kan itti deemamu keessatti hojiin misooma sammuu ilma namaa irratti hojjetamudha. Ilmi namaa yaada yoo walii gale mariidhaan yoo walii gale jijjiiramni inni guddaan sammuun namaa walitti yoo dhufe waliin cabsu waliin dadhabsu walii utuba malee yookaan tokko tokkoof sodaa ta'ee hin jiraatu jechuudha. Sabni tokko saba tokkoof sodaa osoo hin ta'e humna ta'a. Walitti dhufeenyi sabaa sablammiillee haala gaariin deemamaa waan jiruuf yoo namoonni rakkoo ajandaa xixiqqaa ollaa irratti uummata walitti buusan kun kanaan dura daldala siyaasaa godhatanii kan itti hojjechaa turani kun yeroo ammaa hawaasa keenyallee hubachaa waan jiruuf gaariidha. Yeroo ammaa hojiin naannoo kanallee hojjetamaa jiru jechuu dandeenya. Kana qofaa miti keessaanuu abbootiin gadaa keenya fudhatan abbootiin qaalluu keenya nagaa labsu. Kan biraa dhiisaa warruma bosona taa'ee qabeenya uummata keenyaa saamu lubbuu uummata keenyaa ajjeesaa jiru safuu sirna gadaa keessatti waan hin jirre sirna qaalluu keessatti waan hin jirre warrootan safuu uummata jaarraa kam keessatti kan miidhamne ka isaan miidhan isaaniin koottaa galaa jedhaa jira karaa nagayaatiin. Ka ammoon kana didate ka uummata miidhu kiyyaa mutii jedhanii jiran. Imalli nuti amma qabannee deemaa jirru kun imala dheeraadha. Badhaadhina yoo jennu lammiin tokko maatiin qonnaan bulaatii maatii horsiisee bulaa keenyaa gara badhaadhinaatti ce'uuf hojjechuudha. Hojjechuuf ammoo tasgabbiin nageenya jiraachuu qaba. Uummanni keenya dargaggoon keenya hawaasi badhaan keenya hojii nageenyaa ajandaa kamiinuu dursa hojii hojjetamaa cimee misooma isaa ammoo hojjechuun barbaachisaadha. Yoo kana gooneedha gara badhaadhinaa kan ce'uu dandeenya. Karaa biraatiin dhibee koovidii wajjin wal qabatee amma ka addunyaa raasaaru kan isarrallee of eeggannoon gochuun barbaachisaadha. Maaliif nama fayyaa qabutti hojii hojjeta kallattii ogeeyyiin fayyaa jedhanuun isa hojii irratti oolchine sababa kamiinuu qisaasamni hojii misooma keenya akka nurratti hin dhaqqabne fayyummaa keenyallee eeggata hojii hojjechuu qabnu ciminaan hojjechuudha.